Ashama akkam jirtu hordoftoonni Qeddoo YouTube jalatti kan argamuuf kan jirtan hunduma keessan sinin jecha Caaltuun Abdii waamtee mucaan koo eessaa mucaa koo naa fidii mucaa koon barbaadaa jetteen jechuudha. Egaa ani guyyaa kaleessaa jechuudha mucaan nuti Caaltuu jaarsa kan jirtu jaarsa harkaa osoo jiraatteetti ta'ee jaarsa dubbii qabeetu mucaa ishiitti kenna ture shakkee jira jedheen dubbachaa ture galgalarra isheen immoo har'aa waan haaraa isinii qabadheen dhufe inni kunis immoo mucaa koo amma baay'ee yaaduu barbaadee hin jira fayyeera hammaa akka duraa miti akkasumas immoo jaarsa harka jirtii naan jedhanii turanii miidhugumaanii angayuna jaarsa harka jirtiidhaa jaarsoo akkamitti annatti kennine kan jettu yaada kaaste sanarratti gaa'ii abdii waamtee jechuudha. Abdii yeroo waamtu abdiin nan waamiin siin hin jenne ansifaanaa haasawaa hin qabu jedhee sitti dubbadhee jira maaliif na waamtee naan al tokko gadi taa'iitii yaada tokkon si gaafadha kana booddee umayyuu sin gaafadhu jetteen jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf egaa lakka namni abdii namarraa kutataa namni nama dhiisaa dhugaan sinin jedhe namni nama dhiisa jechuudha. Gaafa haalaan gorsitanii itti dubbattanis deebi'uu dide jechuudha. Achumaanis immoo abdiin kan saattu rakkoo guddaa keessa jiraachaa jira dhiphina guddaa keessa jechuudha. Jalqaba irratti gaa'ii meerri mucaan koonii barbaadee jennaanii ati haadhaadha ammaa mucaa qabdaa'ee daa'ii jechuun jalqabee maal jechuu barbaaddee akkamittiidhaanii mucaa qabdaa'ee mucaan qabduu jettee na gaafachuu dandeesse eeyyee mucaa qaba ati qalladaa jirtaayii gaafa jettuun mucaan kee hin jirtu akka gootu gootee jaartiin ajjii manuma hidhaa sana keessa teesseeti mucaa kee birri jaarsolii keedhaaf kaffaltee fuusistee achi baasteetti jedheen jechuudha. Sana irratti immoo egaa jaartiin ajjii yeroo darbe dhaadachaa turte mucaa ishiin argattu jettee hospitaala manni dhun keessa teessee jechuudha mana hidhaa sana keessa teessee iyyuu dhaadachaa turte mucaa ishii ijaan hin argattu jettee jechuudha. Haa ta'uyyuu malee mucaa kun barbaada akkamittiin akkana naan jettaa eessa jirti atis isaan humnatti taatee osuma jechaa jirtu jechuudha. Eeyyisaan sitti ta'ee ati yoo mucaa kee barbaadatti beektaa mucaa kee barbaaduu beektaa mucaa kee yaadachuu beektaa ati kan barbaadu gaafa kamiyyuu ajjiidha hidhaa baasuu birrii kennuu fi kanadha jechaan jira jechuudha. Ammayyuu jechuudha dhattee ilaaluun ishiin ol natti fakkaate Caaltuun ijoollee akkasuma achi jechuudha. Caaltuun sodaattuudhaas gara laafettiidhaas kaameraan duuba otoo rikoordiin godheeni dhattee ilaaluun ishii waan hin oolle fakkaata. Akkasumallee gaa'ii qarshii kennuufi ishii jechuudha waa malee dubbanne abdiin siin jedha. Kanarratti boochee yeroo ishiin boochutti immoo maaltu si boochisaa maaliif boochaa kaleessa gaafa si kadhachaa turre atiin dhagaa hin turre ani fayyaadha jettee ammayyuu immoo fayyaan qabdu fayyaadha jetti malee ani fayyummaa keen argine anatti fayyummaa agarsiisaa hin jirtu jennaanii yoo qarshiis barbaaddani qarshii siifan kennaa yoo birris barbaaddee jennaan qarshii warra birri barbaadaniidhaa fi geessitii kenniif malee ani qarshii kee hin barbaadu akkasumas immoo bakkee sana nageessi jetteen jechuudha. Yeroo darbes kana duraa meerri mucaan koo iddoo kam jirti jedheeniini mana kana keessa jirti naan jedhee achi booddee dhaqee mana sana rurrukuteeni mana sana gaafa saaqan garuu mana sana keessa umtuu tokkoyyuu hin jiru sana booddee dhaqee deebi'ee jette asitti immoo garaa qonna nyaatte jechuudha. Sana booda gaa'ii ammas jaarsolii bakka jaarsolii sana nageessennaan tokko keessa tokko dhaka nyaatamennaan hojii kee immoo dhiisina fuudhii deemi jennaan lakkeen hojii koo sin dhiisu fuudhee sin geessuu eessatti argitee nutti kennitee taa'ee naan jedhu kanaafiyyuu in ta'uu yoo danda'amaa ta'ee torbaan tokkodhaaf na eegeedheen jechuudha. Isa kanadha siniin jedha dhugaa dubbachuuf nama gaddisiisaa mana kan hin jedhamne namatti dhaga'ama jechuudha. Waa'ee mucaa kanadhaa Oma gochuun hin danda'amu dhugaa dubbachuudhaaf mucaas immoo kan kee miti mucaan kana jiitiillee chaanii ture jechuudha. Mee waan mashinitti gootu namittiin kun kana isa akka ishiin geessitu ani hin beeku dhugaan siniin jedha.
akkasumas immoo jechuudha dhimmi isheen hidhamtee fi jaartiin hajjii jechuudha dhimma mucaadhaaf miti amma mee dhimma abdii fa'iyyuu miti himatamtee kan hidhatamtee fi maalidha jaartiin hajjii dhimma mucaa dhositeef miti maaliif mucaa akkasittiin dhosite dhahamee irratti dhugaan bahamee sagaleen ishee dhagahamee jechuudha maaliif mucaan ishee harkaan fudhatamne amma meeyyuu abdii fa'iyyuu sun taane ishee dhamee kanii gaafatamuyyuu qabu jechuudha mucaa kana amma kana gochaa jirti birriin immoo argiteessan itti yoo ta'e arabaaf gara biraa namni akka ni ilaalle jettee dubartii arabaadhaa fi dubartoota lamaaf qarshii guddaadhaan xonqola hojjattee abbaa manaa keessaneessa ilaaluu hin danda'u jettee birrii guddaa akka nyaattee ni beekamanis qumsaaxinii keessatti qollofamee akka jiru mana baankiillee miti achachi baafamee akkatti kennamu dubbattee turte waan baay'ee haasoftee turte jechuudha mucaa kanas immoo waaqayyo harka ishee keessaa galchuudhaati kadhadhaaf isinii jechuun jaaladha inni biraa immoo jechuudha yeroo darbe keessaa liilliin akka isheen abdiitti bishaan natti miilanaa dhiqeettee bishaan fichisiistee sana booda miilanaa dhixxaa maalidha jettee shaatti gootee argitanii jirtu jechuudha garuu sagalee ishee keessatti hin dubbanne barreeffama gubbaarratti isa yeroo darbeedhaa fi sheeka bira deemee gaabbii dhiifama gaafachuuf ture abdii kan jedhu irratti dubbatteetti jechuudha haa ta'uyyuu malee dhaayii naan gaabbii isinis immoo naan loltanii anis immoo balleesseera akkas gochuun qabu tureeyyuu garuu haariidha jette jechuudha sana booda abdiidhaan waamte abdiin gaafa waamtu egaa maalidha aniifati walitti hin dubbannu miti manaa gadi na darbatte miti har'ame otoo ana ta'eef malee sin ajjeesaa yoo ture miti naan jette kanaafiyyuu aniifati waliin beennu lapheen koo jaalalli koo inni fuuldura ture dugda duubatti geeddarameera jennaanii maali akkamii jennaan ati dubartii hamtuudha akkasumallee saliikaadha dubartiin gaarii wayne tokkodha dubartiin gaariin saliikaadha saliikaanii umaan beektu dheenaa sabseetanii dubartiin akkasa sagootu dubartiin xonqolaa fitti maramartee gaayii isa innis kan akkas jedhu jaalatee miti maaliif jennaanii itti hojjetameera shira isaaniitti xaxaniiru waan ta'eefidha kan inni akkas jechaa jiru isheenii garraamummaadha qajeelinnatti hojjetti jedheen jechuudha mucayyoon immoo yeroo darbe bishaanitti maal goote si kennite isatu akkana si godhaa isatu akkatti siyaasofsiisaa jennaanii wanti isheen goote tokkollee hin jiru garuu immoo ati ana waan baay'ee na goote jedheeni yeroo kanatti ani shuma kaleessaati waan ta'eef lillima ishii kaleessaati waan hin geeddarame tokkollee hin qabu haalonni immoo waldaangessaniitu anaaf si immoo namatu gargar nu baasuudhaaf gidduu keenya seenaa jira malee aniin baay'een si jaaladha jetteen immoo jaalala ishee immoo ibsuu jalqabdeef jechuudha inni immoo hin didee kana gidduutti kottu manatti galleetu teenyee wal gaafannaa jechaanii turtee inni garuu hin dide jechuudha namoonni immoo hordoftoonni immoo jechuudha na komentii keessaan dubbisaan ture jechuudha namaan jechuudha nama barbaadan yoo ta'e yeroo baay'ee dubbadheeran isa kana namni joo ila waan baay'ee jechuun kaleessa balleessaa godhu hojjetee har'a dhiifama gaafate guyyaa tokko keessatti namni sun gaariidhaan jedhiina maaliif yaada namni irraa barachuu danda'u yaada nama jajjabeessu barreessaa fi malee jechuudha amma abdiidhaaf jechuudha barreeffaman taane atamma dhiiraadha ati maaliidha kan jedhamtu jira jechuudha barreeffameef jechuudha waan barbaadan barreessuu dandeessu mirga guutuu qabdu jechuudha sin hordoftoonni isaa garuu haa ta'uyyuu malee jechuudha dhalli kuni seerarra hin jiru qorichitti godhameera xonqolaadhaan jira yoo ammati fayyaa hin qabdu yoo jettaniin ta'eera ta'e amma namoonni akkasii fayyaa qaba jedhu gaafa bakkee sana gaanidha namni seexanaadhaan qabamee namni hojii diinaatiin qabame gaafa lafa fayyinaa dhaqee irraa hiyyee ba'u qofa edaa kana keessan ture jedha akka caaltu kana jechuudha caaltuun amma duraan fayyaan fakkaadha addan sheeka bira dhaqee garuu akka dhukkubsachaa ture of argeetti mitire kana siniin jechuun jaaladhaachi booda bishaan gaafate bishaaniin dhufee fi ani kun akkuma bishaan kana ni nyaata qulqulluullee si qopheessee jira seeni nyaadhu jetteeni turtee gaaya sitti naaf fidi almatti naaf fidi jetteeni sana booda dhugaa dubbachuuf baay'ee kadhattee qalabatii illee yoo ta'e kinu akka ta'e qubatti naa keessuu fi sini
fudhadhaa sin simadhaa itti tuttuttee sin dhungadhas baqqaanu si dhungadheeni dhiifama si gaafadhaa kanaafiyyuu dhiifama naa godhee jennaan bakka inni machaa yeroo immoo qabameera waan ta'eef abdiidhaan yeroo kana dhugaan siniin jedha quraanaa fi akkasuma immoo sheeka bira dhaquutu isa barbaachisa jechuudha garuu namni hin jiru akkasumallee egaa hin beektu warra Yamanii jechuudha naanni tokkosiidhaan gadi rukute isa tokkosiidhaan gadi intuyyuu walittiin siquu waliin gargaaru maaliif jennaan namni sodaachaa jira waan ta'eef jechuudha isaan immoo hin beektu lubbuu namaa balleessuu nama maraachuu waan baay'ee hojii baay'ee hojjechaa jiru jechuudha isa kanadhaa yoo araara koo barbaaddee galgala waragarra dheenis garuu sanaa booddee jechuudha ana laphee koo keessa hin jirtu jireenya koo keessa hin jirtu ani xarageessi baaseera jedhee qorichitti hojjetame sunis immoo akka jaalala ishii aree gadi baasuuf keessaa abdii keessaa jechuudha akka inni ishiin jaalanneedhaafidha kani akka dhaqee ciisus taasifame akka miilli dhiqamu akka addi dhunkatamus kan taasifame kan bishaan keessatti godhamees obaafame jechuudha isa kanadha adda sin baasuudhaaf ammas immoo jireenyi abdii dhugaan baay'ee nama sodaachisaa akkasuma isinitti miira lilliini jechuudha ililli immoo lilliidha maqumti ani maqaa lillumaan waama ishiin hiriyaa jaartii ajji akka taate jaartiin ajji dubbatteetti mee abdiin jechuudha gaa'iluma akkamii dhaabbatee jireenyuma akkamii dubartoota sana gidduutti akka inni jiraatu ani hin beeku jechuudha amma ishiin kunis jechuudha saliikaan kunis teerumuudhaaf gaa'ela wajjiniidhaan dhaabbachuuf isinitti fakkaatiin viidiyoo wayii harkatti qabattee jechuudha akkuma kana dura magartuun irraa nyaachaa turte viidiyoo wayii harkatti qabattee waraabdee jechuudha sana booddee isaan doorsistee ammas immoo irraa nyaachuudha jechuudha isaan egaa dafqa namaa nyaachuudha kan isaan baran hojjetanii nyaachuu osoo hin taane jechuudha isa kana isiniin jechuun jaaladha hundumti keessanuu du'aa keessaniin Oromoo keessan bira dhaabbadhaa isiniin jechuun jaaladha egaa nama gaddisiisaa wanti hundumti isaayyuu isiniin jedhaanaaf immoo sabskraayibii laayikii sheerii akkasumas immoo koomentii naa gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jechuun jaaladha egaani yeroo baay'ee waayifii maaliin hojjedha intalli kun maalum siisatti maaluma naan jechuu dandeessu ani garuu siisattuu miti arjoomtuudha intala shawaati intala Oromooti Oromoon immoo garaa laafaa gara bal'eessadha tuulaadha arjaadha kanaafiyyuu isa kana isiniin jechuun jaaladha bichaa eebbifama gooftaan sinaa eebbisu galgala keessa naa bareechu isiniin jedha shaaloon